Kataratae, kataratae, burayutae, burayutae, inumaneka, nufti nufti ontae, nufti nufti ontae, ganama jalqabe, amma galgalatti, inumaneka. Nukti nukti ontae, nukti nukti ontae, nukti nukti ontae, nukti nukti ontae. What a generation! Abbaa araaran kadhachuu dhufe. Araara kadhachuun gaariidha. Garuu maal balleessite? Finyoon hate. Finyoo hattee? Finyoon maal lafaayyuun argita? Kun rakkoo hin qabu. Garuu finyoon hate sanatu caafii isheerraa sangaa wayitu jira. Mi'awwan seenaa qaban kutaa kana keessaa laalleerraa gara kutaa biraatti darbinaan na duukaa kottaa. Maal taate abbeessi dhukkubaa? Mi'a seenaa waggaa 300 qabu cabsite. Uff, ani immoo kan hin cabse haaraadha see akkan itti nee. What a generation! What a generation! What a generation! Saawwi harree keessa oole akka harree dhuufaa jedhani. Dingataa kuwaasi gaafadhu. Rakkoo maalii qabaa na gaafadhu? Gosa fiilmii keessaa fiilmii akkamii jaallatta? Fiilmii nama gaddisiisu moo nama kolfisiisu moo warra kaanis yoo ta'e? Fiilmii keessaa ani aakshiniin jaalladha. Aakshiniitu natti tola. Istiyaan immoo fiilmii akkamii akkan jaalladhu tilmaamimi. Ati immoo fiilmii hororii waan jaallattu natti fakkaata. Hororii baay'ee nama sodaachisa naan jechuu keedha. Lakke maal taatee hanu akkasachuu koo miti. Isa immoo bakka wantati koomeedii jaallattu natti fakkaata. Koomeedii ati qalbii ma jaallatta qubna gara of keessaa hin qabdu naan jechuu keedha. Akkasachuu koo miti. Ishi bakka isa immoo wantati tiraajedii jaallattu natti fakkaata. Diraamaa nama boossisu fa'a. Baay'ee nama gaddisiista nama gaddaaruudhaati naan jechuu keedha. Ere maal taateen akkasachuu koo miti. Ishi bakka isa immoo akkuma koo wantati aakshinii jaallattu natti fakkaata. Fiilmii booksii qabu jechuu koodha. Cirraash isa yuusa waltuman jaallatta naan jechaa jirta. Yeroo hundaa nama tumtati booksii jaallatta naan jechuu keedha. Anaa fi sibichaatu jira na waa አይደለሽ? በቃ አማ አማርኛ ና በርሲሲ እሺ አንድ በል ና በል ሁለት በል ዱለቲ በል ባልና ሚስት በል ባላፊ ሙከ በል አንተ ምን እያልክ ነው? አንቺ ምን እያልሽ ነሽ? Nama haareeru fakkaatu maanni eessoon ta'e dhufaartamooyi. Abboo mucaa koo tokkotu barumsumatti daddabii ta'ennaanii mana barumsaadhaan waamanii achi oleen dhufaara. Barumsatti kutaa meeqa dhammooyi? Reefu kutaa lamadhaam isa kutaa lamatti barumsa jibbe. Kutaa lamatti barumsa jibbaare? Gorsituu ati maali mucaa xinnoo dha'u? Maalin gorsaanii isa salphaa jibba seeteeti amman buqqee baay'ee man jibbanii amman buqqee jibbuun immoo barumsa jibbe. Ammuma kana moo? Kanatu si dhibee siinii hojii manaafaa jechuudhaan fideenatti kennatee an hojjedhee fi zeeroo fa'aa argata. Ammuma kana daddabiidha. Dhuftee ta'an talagu
Ani immoo maal taatee turte dhee yaadda haaraam. Maal taate siin jedhe ree maaltu si dhukkube siin jedhe dokteriin. Dhukkubisi qabe dipireeshiniidhaanaan jedheem dipireeshinii keessa galtee jirtaanaan jedhe dokteeriin. Ha? Dipireeshinii? Maalidha jedhe ree furmaati isaa immoo kanaaf? Akka inni si dhiisuu fi sammuu kee firii gochuu qabdaa. Dubaayii faa, Landan faa, Paariisii faa dhaqxee daawwachuu qabdaa yeroo akkas goote si dhiisaanaan jedhe. Ha? Jireenya qaalaa kanaanii ambirreessaa fuudheenii naannessee si bashannansiisa maal ta'e dokteriin? Oo, addunyaarra naannaa jechuudha gayi. Dura eessa nageessita ree Dubaayiif Ameerikaa keessa? Kan ammaa duran dokterii kan biraatti si geessee si ilaalchisa malee. Indee namicha sana wajjin hospitaala Maanuweelii keessatti yaalamaan turre nuni. Innis akkuma gootti fooyyee ba'e jechuudha. Qo'imee nan gaafadhaanii. Hee biroo akkamanti? Hospitaala Maanuweelii keessatti wajjin dhukkuba sammuu yaalamaa turre miti. Oo, biroo siidha akkamanti jirtaa? Sitti fooyyee naan baatee yaatis akkuma koo. Eeyyee maarree fayyiteetta bakka ammoo sitti fooyyee redanii na gadhiisanii naan hin beemanoo. Maal hojjetta ree atasii? Kunoo anoo as duqqedhee taa'een galaana kana daawwachaa jira. Maal hojjettati garuu galaanicharraa? Anoo galaana kana mi'eessee dhugedhee sukkaara madaabariyaa tokko guutuutti naqeennaanii kunoo camcaraqachuu dide waan tokko hin jedhu noo bishaanuma ta'e. Maal ati immoo gowwaadhayi sukkaaratti nattee dhiiftayi yoo waliin matte malee akkamittiin sii minyaare maankaadhaan sochoosi dura. Ahaa dhuguma amani sochoofne himsilaayyuu baga na yaadachiifte meeqoy. Akkam jirtu alaqaa hojii dorgomtee turte argatteetta jedhamee dhaabbata keessan irraa naa bilbilameen naan hin dhufe. Oo hojicha sitti argate baga gammadde baga gara dhaabbata keenyaatti makamte. Tole galatoomaa garuu hojichi maalidhaan hojichumayyuu adda hin baasne. Hojichi ilaa dhaabbati keenya egaa akkuma beekamu barakiinaa oomisha. Barakiinaan suni akka inni nama ajjeesu dhuddee adda baasta jechuudha ati. Obbolee asirtaatii silayyuu abbaan kee immoo hoolaa amma sangaa ga'u tokko bitee deemaa oole isayyuu si barbaadaa oolan immoo. Hoolaa bitee qaala'insa jireenyaa kanaan hoolaa maalii bita abbaan ko? Isayyuu gaafannaa soo akkan dhageetti hoolichi baay'ee guddaa gatii ta'ee fi birrii mi'aadhaan bitan waamsa. Isayyuu hoolaa guddaa kan amma akka hartaa mana keenyaa qabsiisee bitte ta'uun isaa nafu malee birreessaa fida.